Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Yaa dubartittii nanaa ana faana maal qabda? Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, ija Waaqayyoo kan taatan luboonni, obboloonni koo daaqonoonni, akkasumas barsiisonni wangeelaa, beektonni mana amantaa, abbooliin, haadholiin, faarfattoonni dilbataa, qeerroo fi qarreen, daa'imman hundumti keessan akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii? Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiitiif galanni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, maqaan ergamoota isaa, maqaan wareegamtoota isaa, maqaan raajota isaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Hunda dursaa baga ayyaana cuuphaa kan bara kanaa 2013 akkasumas ayyaana qaanaa zagaliilaa tiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Ayyaana kanarraa eebbaa fi nageenya isaa gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nurra haa bulchu. Guyyaa har'aa kan waliitiin barannu mata dureen barnoota keenyaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ni ta'a. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, gurrattiin qalbeeffattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha, beekaan Waaqayyoodha. Ilmi namaa beekumsa hin qabu, kan nama barsiisuu danda'u, kan nama gorsuu danda'u Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf guyyaa har'aa kan gidduutti argame nu eebbisee sagalee isaa akka nu barsiisu fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu dubbii akkana jedhu barraa'ee arganna. Yaa dubartittii nanaa ana faana maal qabda? Kaayyoon barnoota kanaa namoonni baay'een, shakkitoonni baay'een bara kana ka'anii jiran, inniyyuu haadha isaa ofirraatii fageesseera hoo, narraatii homaa hin qabdu jedheera hoo, kabajni ulfinni isheedhaaf hin ta'u, kabajamuu hin qabdu jedhanii namoonni baay'een yeroo dubbatan nageenya. Barnoota kanarratti garuu kabaja Waaqayyoo isheedhaa kenne, ulfina Waaqayyoon isheedhaaf kenne, dursallee sammuu Waaqayyootti yaadamtee kan jiraachaa turte, Addaamiif abdii kan taate, abdiin Addaam kan ittiin raawwatame, karaa ishee kan nuuf xumurame ta'uusaa beekuudhaan jecha kana manni kiristaanaa akkamitti barsiista? Yaa dubartittii nannaa ana faana maal qabda kan jedhu namoonni baay'een akka saalfiitti, akka jibbaatti yeroo isaan kaasanii haasa'an ni dhageenya. Haa ta'u malee saba Waaqayyo gooftaan keenya sammuu Waaqayyootti illee yaadatamtee jiraachaa kan turte, Waaqayyo dursee kan ishee kabaje, Waaqayyoon dursee ulfina kan isheedhaaf laate, haadhaa fi abbaa keessan kabajaa jechaa ofii isaatii immoo haadha isaa salphisuu hin danda'u. Jecha isaa waliin erga laallee nun booda jecha kanarratti eebsa yookiin immoo hubannoo waliitiin ni hubanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Gaafa guyyaa sadaffaa qaanaa zagaliilaatti cidhatu ture jedha. Qaanaa kan jedhamu biyyadha. Qaanaa keessaa naannaa Galiilaatti mana Dookimaas namicha jedhamutti cidhatu ture jedha. Akkuma beekamu cidha kanarratti eenyu faatu affeerame? Cidha kanarratti eenyu faatu argame? Saba Waaqayyo namoonni bara kana keessa gaafa cidha gaggeeffatan
eenyu faa waamu. Namoonni baay'een fira isaanii, namoonnis baay'een hiriyaa isaanii, namoonni baay'een immoo warra dabaree isaaniif deebisuu danda'u cidha irratti affeeruu danda'u. Garuu cidhi kun cidha Waaqayyo gidduutti argame cidha biyya lafaarraati garaagarummaa guddaa qaba. Cidha kana irratti bartoota isaa 12 keessaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosii fi haadha isaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam waliitiin irratti argamanii jedha. Iyesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa waliitiin gara cidha kanatti affeeramee ture jedha. Gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'u. Gaafa cidha keenyaa, gaafa gadda keenyaa, gaafa gammachuus, gaafa kamillee nurraatii gargar hin ba'u. Gaafa gaddaa argamuunsaa gaariidha. Gaafa cidhaas argamuunsaa gaariidha. Waaqayyoon jireenya keenya keessa hundumatti nu barbaachisa. Warri jireenya Waaqayyoon hin qabne jiraachaa jirru. Warri jireenya amantaa hin qabne jiraachaa jirru. Waaqayyoon malee eessa geenyee bahuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf cidha keenya irratti, gaa'ila keenya irratti, hojii keenya keessatti Waaqayyoon akka dhufu affeeruun barbaachisaadha. Har'a affeeruun barbaachisaadha. Kanaatiif egaa akkuma beekamu booka yookiin immoo wayin xajjii kan jedhamu yeroo isaan jalaa dhumetti haati isaa, haati Iyesuus Kiristoos wayinii yookiin immoo booka hin qabanii ittiin jettee jedha. Kana haa ilaallu jecha kana saba Waaqayyo. Akkuma beekamu abbaan cidha kanaa Dookimaas wayiniin na jalaa dhumeera, saalfiin natti dhufuudhaafidha, maal godheetan warra duuba dhufa kana affeeruu danda'a jedhee isheetti hin himne. Dhugumatti rakkoo keessa namaa otoo ishee ittiin himin kan beektu, rakkoo keessa namaa otoo ittiin himin kan namaaf raawwattu haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam hir'uu nama hundumaa ni beekti. Hir'uu nama hundumaas otoo abbichi hin barbaadiin yaada ishiitiin, fedha ishiitiin ilma isheetti himteetu ni guutti. Yeroo kana wayinii hin qabanii, booka hin qabanii, yaa ilma koo ittiin jette. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos akkana jedhe, yaa dubartittii nannaa ana faana maal qabdaa ittiin jedhe. Kana qofaa miti. Jecha kana qofaa qabachuudhaan namoonni baay'een isaanii narraatii homaa hin qabdu ittiin jedhee raawwati. Inni ofirraa oofee raawwati. Akkamitti kabajni ta'aafii jedha. Gooftaan keenya itti beeka. Inkwaan haadha isaa haa turuuti. Deessuusa haa turuuti. Maaramiin haa turuuti. Warruma kaanillee kabaja guddaa itti kenne gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos. Yeroon koo hin geenye kan jedhudha. Saba Waaqayyo. Egaa akkuma beekamu dubbisni ajjeesa, hiikkaan garuu ni galchaa jedha. Jecha dubbii sagalee Waaqayyoo iccitiidhaan, jecha dubbii sagalee Waaqayyoo ogummaadhaan malee callisni akka yaada keenya, akka fedha keenyaatti hiikkachuun nuuf hin malu. Egaa yeroon koo hin geenye kan jedhu kun maal jechuudha? Isa jalqaba. Yaada kana irratti yeroon koo hin geenye gaafa jedhu yeroo isa kamidha? Inni jalqaba. Meeshaan wayinii sun keessa kan jiru baay'ooliin isaanii ni qabu. 100% keessaa hin dhumne waan ta'eedhaaf. Bishaan kana yoo wayinii godhe isuma keessaa baay'ise malee haaraa kana bishaan wayiniitti hin jijjiire namoonni waan jedhaniidhaaf yeroon koo hin geenye jedhe. Yeroon hin akamii? Yeroon wayiniin kun bishaan kun gara wayiniitti jijjiiramu. Inni keessaa sun hin dhumne waan ta'eedhaaf. Waaqayyo namni kan hojjete irratti hojjeta otoo hin ta'iin ofiisaa lafaa kaasee bishaanicha gochuu kan danda'u, wayinii gochuu kan danda'u waan ta'eedhaafidha. Inni lammataan yeroon koo hin geenye gaafa jedhu raajonni kan dubbatan, abbooliin kan isaan raagan, wayinii isaa jireenya bara baraa namaa kennu amma dhugnee isa bor dheebonne otoo hin ta'in, amma dhugne hanga bara baraatti isa hin dheebonne, amma nyaanne hanga bara baraatti isa hin beelofne, wayinii isa jireenya bara baraa ta'e sana, wayiniin sun dhiiga isaadha. Guyyaan fannifame addunyaa kanaaf kan ta'u, dhugaatii bara baraa kan ta'u, dhugaatii boqonnaa qabu kan ta'u, dhugaatii tasgabbii qabu kan ta'u, guyyaan itti kennu guyyaan isaa ganaadha. Qaraanii warra oole dhiiga koo lolaasee dhiiga koo isa bara baraaf dhangala'u isa sana amma guyyaan kennutti
guyyaan isaa hin geenye gaafa jedhu. Inni biraan yaa dubartittii nana ana faana maal qabdaa kan jedhudha. Jecha kana jechuun anis jibbeera ati narraatii deemi anis hin kabaju ani ulfina siif hin laadhu jechuusaa miti. Ana faana maal qabda jechuuni. Namoonni baay'een wal jaalatan ana faana maal qabda mufii maalii qabda akkan hin raawwanne akkan hin taasisne akkan siif hin raawwanne wanti na dhorku maalidha? Haaloo maalii jibbiinsa maalii garaagartummaa maalii jira anaaf si gidduutti jechuusaati. Na faana maal qabda jibba maalii qabda? Atoo na bira jirtoo anoo waan hundumaa sii raawwachuu hin danda'u jechuudhaan dubbateera. Kana qofaa miti asirratti wanti nuti ilaaluu ballu egaa saba Waaqayyoo sanaatiin booda yaa dubartittiin nana ana faana maal qabda yeroon koo hin geenye erga jedheetiin booda haati isaas tajaajiltootaatiin wanta inni isinitti himu hundumaa raawwadha. Wanta inni isinitti himu hundumaa taasisaa. Saba Waaqayyo erga ofirraa oofe erga narraatii deemi jedheeni waan inni isiniin jedhe immoo raawwadhaa maaliif jetti haati keenya qulqulleettiin Doobroo Maariyaam? Gaaffiin ishii deebii argachuu isaati. Jecha isheen dhiyeessite kanaaf Waaqayyo irraa fudhachuu isaatidha. Yeroon koo hin geenye gaafa jedhu amma yeroon isaa gaheera. Wanta inni isinitti himu hundumaa raawwadhaa. Kana jechuun ishee dhaga'eera jechuudha. Ishee fudhateera jechuudha. Durumayyuu Waaqayyo ishee hin salphisne jechuudha. Otoo ishee salphise jechi sagalee ergamaatiin dhalaa har'aa kaase dhaloonni hundumtuu yaa qulqulleetti yaa eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43 irratti dubbatamee jira. Egaa saba Waaqayyo ofii isaati seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Abbaa fi haadha kee kabajii biyya lafaa irratti umuriin si kenname akkasii dheeratutti jedha. Saba Waaqayyo ilaalaa. Abbaa fi haadha kee kabajii biyya lafaa irratti umuriin kee akka dheeratuuf jechuudhaan seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 12 gubbaa irratti dubbatee jira. Maarree gooftaan keenya abbaa fi haadha kee kabaji jecha haadha isaa deessuu isaa salphisuu hin danda'u. Isheen kabaja guddaa qabdi. Sammuu Waaqayyootti filamtee kan turtedha. Abdii ilmaan namaati. Abdii saba hundumaati waan ta'eedhaaf guyyaa Qaanaa Zagaliilaa kana manni amantaa ayyaana isheen kabajaa jirtu ayyaana Qaanaa Zagaliilaadha. Qaanaa Zagaliilaa kan jedhame biyyichadha. Galiilaanis biyyadha. Qaanaa fi Galiilaa gidduutti magaalaa argamtu. Iddoo kanatti mana Dookimaasitti cidha ture irratti gooftaan keenya argamuudhaan raajii inni raawwate. Raajii inni taasisedha. Kanaaf egaa inni biraan wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 4 gubbaa irratti akkana jedha. Abbaa fi haadha kee kabajii. Abbaa fi haadha isaa immoo kan hin kabajne inni surumayyuu haa du'u jedhameera. Jechi kun jecha gooftaa keenyadha. Egaa asirratti gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos jecha haati isaa gaafatteen wanta inni isinitti dubbatu hundumaa raawwadhaa ittiin jette. Jechi kun dhaga'ameeraa jechuudha. Kabajayeeraa jechaadha. Gaaffii ishii irraa fudhateeraa jechaadha. Yeroo kana akka warra seera Ayihudootaatti gaanii yookiin immoo hubboon kaa'amee jiru hubboo 6dha. Hubboon 6 kun dhagaa irraa kan qopheeffataman waan ta'aniidhaaf isaan kana hundumaa ni kaa'anii jedha. Yeroo kana hunduma isaanitti bishaan guutaa. Inni keessaa erga xumurameen booda hunduma isaanitti bishaan guutaa. Gaaniiwwan kanatti bishaan guutaa. Erga jedheetiin booda gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos karaa haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam hir'uu namaa hundumaa kan guuttu rakkoo keessa namaa hundumaa kan beektu karaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam yaada kana hundumaa bishaan kana hundumaa gara wayiniitti jijjiiree jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Warri Ayihudoota akkuma raawwatan seera isaaniitiin gaaniiwwan 6 kanatti iddoo kana taa'anii turanii jedha. Tokkoon isaanii hubboo 3 baatu ture jedha. Yeroo kanaan booda hubboowwan 3 baatu gaaniiwwan dhagaa 6 kun
Hubboo sadi yoo baatan jaa yeroo 18dha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesus Kiristoos bishaanicha maal godhe? Waynii taasisee jedha. Kanaan booda buusaa namootaa laadhaa. Fuudhaati namootaatiif kennaa. Fuudhaati namootaatitti kennaa gaafa jedhamu warri duraan dhugan kan namaaf kan Waaqayyoo garaagarummaa qaba. Araarsummaa Maaramiitiin bishaan jijjiirame garaagarummaa qaba. Wayniin kun waynii duraa caalee argamee jedha. Mi'aan isaa waynii duraa caale. Kaleessa duraan baay'ee kan hin mi'oomne nu laachaa turtan. Waynii akkana mi'aawu kana amma garuu eessaatii fiddan? Eessa tursiistanii fiddan jechuudhaan warreen fayyadaman dubbatanii jedha. Maaliif inni sun kan namaati. Kan Waaqayyo gidduutti argame kan Waaqayyo jijjiira hundumaa mi'aa qaba. Jireenyi Waaqayyoon qabu mi'aa qaba. Gaa'illi Waaqayyoon qabu mi'aa qaba. Tajaajilli Waaqayyoon qabu mi'aa qaba. Yeroo kana mi'aan isaa kan hundumaa ni caalee jedha. Ayyaana kana ayyaana wayiniin gara bishaanitti jijjiirame. Ayyaana kabajni Maaramii irratti argame. Ayyaana gooftaan keenyas haati isaa Maaramiin bartoonni isaa irratti argamanidha. Yaa dubartittii nana ana faana maal qabda? Mufii maalii qabda? Jibbiinsa maalii qabda? Lola maalii qabda? Akkan hin raawwanneef kan na taasisu maalidha kan jedhu gooftaan keenya kan itti dubbatedha malee haadha isaa jibbe abbaa fi haadha kee kabaji jecha inni waaqa haadha abbaa isaa haadha isaa hin kabajne ta'ee miti. Kanaaf hiikaan kitaaba qulqulluu kanadha. Iccitiidhaan dubbanna waa'ee dubbii sagalee Waaqayyo malee callisnee namoonni shakkitoonni akkuma odeessan miti. Otoo ofirraa ofee raate, otoo ishee jibbee raate waynii kana gara bishaanitti hin jijjiiru ture. Kanaaf ayyaana Qaana Zagaliilaa amajji guyyaa 12 ximqatatti aadee kabajnu guyyaa raajii wayiniin bishaanitti ta'e guyyaan araarsummaan Waaqayyoo itti kabajame guyyaan